بيجوني زوجي أما كنوجنا نورانيين فديس كنا قبل لفي ستي كنتدل لوني كيسو بلو hantu jawatu gafta komande jarahnya basho tu muda bansi sumdeti basho kana ramara haga wal biyu olija akan konferensi buga bani hayye mana donna akan mana dana wonna yoni jefe jefe hindande yo akan gona to ko hada sanne do karute na do karute hayye akka ummani somali da galatti dawwana guruti borma santi dawwana hileti fi kuisi dufte kalau jaamti dawwali duraba kannaje taate jaadime wali mala eenyu tiyaadu yenna mundiru tan jamba katakati bashite eenyu hayu yenna to bore gamu bagetu bilisuman sore gamu barbado boriya ki ruwasi ko to bodu doka arshi amanta dakalu duraba barbado harbu kan diru diretu harbu kan diru sumi atani doja la bangas gergetu akasi kharawi ni juf mana durabu badira warri madu durabu madu yensati abadi beita rachis bisham ke sauji yibo haye racha timatu si sa jarmana durabu madu yibo ummannu fumman haram sinaje bishani wajjo ibda nazar be hoyi filiya hare tikka dubrumani modi yetin devine dina siraiye mane wan kan kamiti galato mala degar se arran tan gor mo guya se na kaisa tiko ko beli ra tiko devina sinja bo me amre kurma ade ya ini arran na ma ne de gatana ka bakki hadi asi tujuan nama guys ni asabat me asabat kwa aro biar ajar kamu kami pohon dia lewati sama saja garis ini udah jadi kata kita dia setiap pokok ini kamu jangan nak ustaz itu kok bisa tidak oh itu Uno achiti galme rani. मैंने आपने करना आगे लोगों भाई क्या तुम इसको क्या बोलो ठीक है बोलो और ये अच्छी सुनो बहुत सारे देखी मका सारी उल्ले लगे सा अंकल है नवीस Oh ini nih, lain itu gini-gini. Hah? Oh ini nih, lain itu gini-gini. Hah? Oh ini nih, lain itu gini-gini. Ah, cuman dari itu. Guma charati live member ban coba aja. Oke. Kamu gua. Aku Abdul kapan? Jadi. Koko. Tiga. Butuh update saya dulu buat aku jadi ambil sana. Mau tak kita saran kita bekas ini mah itu punya kami. Gara-gara mana orang
tolootti siiroti tokko hamidha biraan beekuma kabajamtoota keenya akkuma argitan guyyaa irraa kana biyya Jarman magaalaa Borshamit jechuudha. Simannaan ajuduree Daawudii Saraa godhamaa jira. Egaa akka hayyoonni keenya qabsoo bara dheeraa umrii isaanii qabsoo kana keessatti fixanii jiranii har'as uummata isaaniitiif dhaabbatanii falmaa itti fufsiisaa jiranii karaa barbaachisuun eega jijjiiramni dhufees karaa nagaatiin biyyatti galanii boordii filannoo Itoophiyaarraa hayyama argatanii keessattuu wanni guyyaa irraa kana iddoo kanatti haasa'amee kan nu gammachiise jechuudha. Waa'ee walitti akkuma nyaata sanatti biyyaa reefu nyaataa baratu kunneen mana qunneen turre nama Muhammad Jamal yeroo shantama ala baana sagalettu asii yaada namoota gama alaa deemanii daawwattootaa fi hordoftoonni Oromoo miidiyaa neetworkii jechuudha nu faana bu'aa. Okay, come house. Get house. Akkuma argitan guyyaa irraa kanaa jaalli keenya erga biyyatti galanii uummata Oromootii fi uummata Oromiyaatiif maal hojjechaa akka jiranii fi walitti dhufeenyi jaarmoota Oromoo maal akka fakkaatu sadarkaa isaan irra jiranii fi godhachuun malu sagaleen jiru alatti namoota haa dubbifnu amma eegal hordoftoota Oromoo miidiyaa neetworkii jechuudha. Kabajamtoota keenya egaa akka guyyaa irraa kana akkuma argaa jirtan hordofaa jirtan jaala keenya jaal Daawud Ibsaa jaarmaa ajuduree jaarmaa adda bilisummaa Oromoodha jechuudha. Guyyaa irraa kana biyya Jarman keessatti hawaasni Oromoodha bakka jiru irraa walitti ba'ee simannaa oowwaa gaggeessaa jira. Egaa akka simannaa isaanii gaggeessinee fi haasawaa isaan godhan keessaa qabxii tokko lama sadii isinitti himuun barbaadanis waan Oromoo uummata Oromootii fi Oromiyaa waan hamilee nutti waan abdii nutti godhu jechuudha. Gabaabumatti jechuudha. Kana keessaa keessattuu qabxii isaan kaasan inni ijoon tokko kaasan haala walitti dhufeenya jaarmoota sadan Oromoo jidduu jiruuti. Jaarmoota sadan isaan jidduu jiru kan dhufeef jechuudha. Qabxiin guddichi isaan jedhan haalli sadarkaa isaan irra gahanii fi walitti dhufeenyi yookaan collusion walitti baqiinsi yookaan ammootinuu jaarmoonni Oromoo kun caa tokko jalatti wal gahanii qabsoon Oromoodhaa kana booda maal ta'uu qabdii bifa kamiin gaggeeffamuu qaba sagaleen uummata Oromoodhaa hiramuu qabu sagaleen uummata Oromoodhaa chirchaaroon ta'uu jumlaadhaan seenaa akkasumas haala sadarkaa caffeen Oromiyaatti qabatanii fi hanga sadarkaa federaalaatti deeman nuuf ibsaa turan jechuudha. Sanbooda ammoo yoo karaa seeraatiin isaan kun kan nu gufachiisne yoo nuti kan nu dhaabne taate kana caala daranuu walitti dhufnee waliin hojjechuudhaaf kutannee murannoodhaan fi tokkummaadhaan kanneen jiran jaarmaa adda bilisummaa Oromoo Paabaa ofii kaafaa hojjechuu. Okay, hayyee. Jadi amma warra koree qindeessituu kunoo Abdu'atumaan asitti argama. Sagantaan irraa maal akka fakkaatu ati immoo mee xiqqoo nuu ibsinuuti. Hojiif jennee turree dhufnee maal fakkaata ture sagantaan irraa? Duraan dursee warri OMN sagantaa rifachiisaa kanarratti sagalee xiqqoo xiqqoo si duubatti harkifattanuusi haala fageenya karaatiin wajjiniin amma immoo asirratti nu argamtanii sagantaa kana kallattiidhaan uummata Oromoo beeksisuudhaa fi akka daawwatu jechuudhaa fi bakka nagaan dhuftanii isinillee ulfaadhaa jechuun barbaada. Sagantaa hadhaa ilaalchisee sagantaan kun akkuma beekamu biyya kana keessatti numaayyuu sooshaal miidiyaa garaagaraatiin darbeeti jira. Yeroo gabaabaa keessa hayyadureen bilisummaa Oromoo gara Awurooppaa dhufanii uummata biyya Jarmanii fi akkasuma giddugaleessa Awurooppaa yoo jennu Firaansii fi Switzerlaandii fi Hoolaandii fi Suudiin biyyoota kana fakkaatan argu malee deebi'ee hin galu torban tokko yoo ta'e haa xiqqaatanu hagan deebi'ee dhufutti
ummata kana walitti naa waliin haa mari'atanu waliin haasa'uu fedhaa jedhanii jennaani yoo gabaabaa keessatti akkuma biyya keenyatti ni beektu biyya keessa jiru kana galma arganne ummata Oromoo akka yaannee olitti jechuudha kunoo asinuyyuu arguu jirtanii yoo xiqqaate nama 500 akkas kan ta'udha galma kana keessa kan jiru gammachuu fi hamilee guddaadhaan hayyaduree adda bilisummaa Oromoo fi akkasuma jaal yaddii Abdushakuur miseensa gumii saba adda bilisummaa Oromoodha wajjin asitti simatanii jiru amma akkuma isin beektan sagantaan hin xumuramne haasaa taasisanii jiru hayyadureenis jaal yaddiinis haasaa taasisanii jiru garuu uummanni Oromoo sa'aatii dheeraa fudhatee gaafii akka fedhetti gaafatee isaanis deebii kennuudhaaf sagantaa boqonnaa barbaanna waan jedhaniif laaqana nyaatanii boqonnaa fudhatanii bishaan dhuganii hamma gaafiif deebiitti deemuudhaaf qophaa'uu jiru jechuu barbaadeeti. Okay, gaafiin amma siif qabu mee hayyadureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud tuurii yookaan dachii Awurooppaatirra deemanii ilmaan Oromoo hedduu dubbisaa jiru dheengadda Noorweey tooranii haala nama ajaa'ibuun uummanni Oromoo bahee isaan simachaa jira akkasuma immoo gaafiin uummataa gaafiin guddaan ture walitti makamuu dhaabbilee Oromooti maaliif dhaabbileen Oromoo kun kaayyoo tokkoof qabsaa'anii Oromiyaadhaaf qabsaa'anii gamtaa inni jedhamu yookaan gaaddisni inni jedhamu hafee maaliif tokkoomuu dhaban waan jedhu irratti hayyaduree Jaal Daawud ibsa bal'aa kennanii jiru mi'aatis sumarratti qindeessaa koree kanaati yaada kan keessirraa fudhachuu barbaada. Tole dhimma tokkummaa dhaabbilee Oromoo irratti adda bilisummaa Oromoos ta'e hayyaduree adda bilisummaa Oromoos akkuma waliigalaatti miseensonni adda bilisummaa Oromootu fedhii qabu barbaachisaadhas hamma yeroo ammaatti akkuma uummanni Oromoo biyya keessa alaa beekutti kallattiidhaan akka paartii koongireesii federaalaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaatiin hoogganamuu fi akkasuma ammoo kan paartii Paabaa'oo kan jeneraal Kamaal Galchuutiin hoogganamu wajjiniin akka gamtaa uummatanii jirutti jiru waan sana isinummaanu sichi gaafiif deebiitti ni deebitu isaanis irraan isin dhageessu jedheen abdii qaba haa ta'uti akka walii galatti eegaa Awurooppaa dhufaniis uummata Oromootiifis akeekaa jiru waan kana jechuu barbaadeeti. Okay, mee dhaamsi atiin uummata Oromoo keessattuu dargaggoo biyya Awurooppaatiif qabdu maali mee gabaabsiti? Dhaamsi ani qabu uummata Oromoo akka walii galaatti uummanni Oromoo yeroo ammaatti wal harcaasuu dhiisee wal jibbiinsa dhiisee haala bifa indaahaa ta'e bakka tokkotti dhufee qabsoo Oromoo bakka kana gahe gara fedhii Oromoo gara hiree murteeffannaa adda bilisummaa Oromoo inni barbaadutti gara fedhii Oromootti deemuun barbaachisaa jechuu barbaadeeti. Kana bira darbee akka Jarmanitti yoo fudhannee fi akka giddugala Awurooppaatti yoo fudhanne uummanni Oromoo dargaggoon qeerroon qarreen biyya kana keessa jirru warreen nu dura warri turanis warri bishaan irra yeroo dhihootti dhufnes bakka tokkotti dhufnee haala duraan jaarmiyaa garaagaraa jalatti hiramaa turre qabsoo Oromoollee harcaasaa turre sana dhiifnee bakka tokkotti dhufnee yeroo ammaa tokkummaadhaan kaanee hiree murteeffannaa uummanni Oromoo barbaadu sana akka bakka hin geenyu jechuun dhaamsa qaba. Baay'ee tokko nu galatoome siin jenna egaa carraa nama biraatiif kennina jechuudha. Obbo maqaan keenyu eessaa dhufte maaliif asitti argamte? Ani maqaan koo Mubaarak Gadaan jedhama. Dhalataa Shaashamanneeti akkasumas kan dhufe asuma magaalaan kiiloomeetira 350 qaxxaamureetiin dhufe magaalaa Muunikee fi Nuunambargi jidduu irraa jechuudha. Mee maaliif as dhuftee qophii kanarraa maal eegde? Jaal Daawud Ibsaa arguu keetiif maal sitti dhagahama? Akka Jaal Daawud Ibsaatitti usuun arguu kiyyaaf gammachuu guddaan qaba. Garuu gammachuu guddaatu natti dhagahama. Akka ilmaan Oromootiifis akka qeerroo qarreen Oromii magaalaa Awurooppaa jiranittis galata guddaan qabaaf. Jaal Daawud arguudhaaf gammachuu guddaatu natti dhagahameera. Hayyee ashama harka fuun ilmaan Oromoo idil addunyaa gubbatti argamtan kan daawwachaa jirtan kun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii qophii simannaa Jaal Daawud Ibsaa biyya Jarmaniitti kan isiniif dabarsaa jirru suduudhaan nu hordofa amma sagantaa guutuu isiniif dabarsuuf deemna.